Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaa qabnu sin dhageechisa. Aan Ejersa Abdiiti. Godina Shawaa Lixaa Ona Cobii magaalaa Cobiitti tibbana waraanni bilisummaa Oromoo seenuu ordofee wal waraansa ture gidduutti lubbuun namoota nagaa hedduun darbuun dhagahame. Jiraattonni maddeeniif yaada isaanii kennan tibbana ganama obboroodhaan waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa akka seene dubbatan. Wal waraansa loltoota waraana bilisummaa Oromoo fi hidhattoota mootummaa gidduutti magaalaa gidduutti godhamaa turen lubbuun qulqullootaa akka malee darbuu jiraattonni himanii jiru. Wal waraansa kana gidduutti namoonni nagaan jiru ofii jiraatan dhumuu eeranii kanaanis hawaasni garmalee gadduu dubbatanii jiru. Hanqina boba'aatiin Oromiyaa bakkoota hedduutti rakkoon geejjibaa muddate jedhame. Jiraattonni maddeen magaalota Finfinnee, Shaggar, Walisoo, Shaashamannee, Adaamaa fi Naqamtee irraa dubbisee bakka tokko deemuuf geejjibni akka hin jirre himanii jiru. Konkolaattonni muraasni tajaajila geejjibaa kennan immoo taarifaa dachaa lamaa fi sanaa ol dabalanii nama fe'aa akka jiran dubbatanii jiru. Rakkoo hamaa keessa jiraachuu eeranii nama dhukkubsatee dhaabbata fayyaatiin ga'u akka dadhabaa jiru himanii jiru. Konkolaachiftonni maddeen dubbise immoo boba'aa argachuuf guyyaa lamaffaa dabaree eeggachuuf akka dhaabbatan dubbatanii jiru. Halkan guutuu konkolaataa keessa bulanii dabaree akka eeggatanis ibsanii jiru. Wal waraansi naannoo Galoo Galaanatti Ameerikaa fi Israa'el gama tokko goranii Iraan waliin wal waraansaa jiran oomishaa fi geejjiba boba'aa addunyaa irraan dhiibbaa hamaa akka geessisu dubbatama. Kunis Itoophiyaan kan miidhe yoo ta'u rakkoo geejjibaa duraanuu Itoophiyaa keessa ture hammeessiti jiras jedhamee jira. Godina Shawaa Kibba Lixaa magaalaa Walisootti carraan hojii kan uumamu namoota firaa aangawoota mootummaa ta'anii fi hidhataa dabballoota mootummaa waliin qaban qofaaf jechuun dargaggoonni yuunivarsiitiidhaa eebbifamanii carraa hojii dhaban dubbatan. Dargaggoonni maddeeniif yaada isaanii kennan akka jedhanitti erga eebbifamanii waggootiin darbuu himanii jiru. Ta'us garuu carraa hojii dhabanii rakkoo hamaa keessa akka jiran dubbatanii jiru. Waldaan gurmoofnee ni hojjannas jennee yaallee turre kan jedhan dargaggoonni hojii dhabeeyyiin magaalatti ta'us garuu birookiraasii fi malaammaltummaa waajjira mootummaa keessa jiruufu taakkuu tokko tarkaanfachuu akka hin dandeenye himanii jiru. Warra fira aangawootaa qabu kan maallaqa qabuu fi warra faayidaadhaan dabballee mootummaa waliin hidhata qabutu carraa hojii argata jedhan. Dargaggoonni waldaan gurmoofnee hojii ijaarsaa irratti bobba'uuf turre abdii kutannee itti dhiifne jedhan. Maaliif jennaan hojii ijaarsaaf baajanni hanga birrii biliyoona 200 waggaa waggaan ni gadhiifama garuu kanarraa qixxeen isaa namoota 4 yookiin 5 nyaatamaa jedhan. Carraa caalbaasii hojii tokko baasuun dura waldaa ofii isaatii maqaa isaa ala namoota fira isaaniitiin ni gurmeessu kan jedhan namoonni yaada kennan waldaa kana keessa sheerii qixxee akka qaban dubbatanii jiru. Achiin hojiiwwan jiran maqumaaf caalbaasii baasanii hojii tokko irratti hedduutu dorgoma garuu kan hojii fudhatu waldaa isaan gurmeessanidha jedhan. Dargaggoonni biraa ofumaaf waldaan gurmaa'anii abdii kutanii waldaan isaanii diigamaa jiraachuu dubbatanii jiru. Magaalaa Walisoo dargaggoota yuunivarsiitiidhaa barnoota xumuran hedduutu waggootaaf hojii malee taa'aa jiras jedhanii jiru. Barreessaa olaanaan Kaabeeroon Moosengoo Ombaa tasa aangoo gadhiisan. Barreessaan olaanaa Konfedereeshinii Kubbaa Miilaa Afrikaa Kaabeeroon Moosengoo Ombaa bitootessa 29/2026 irraa eegalee aangoo gadhiisuu isaanii beeksisanii jiru. Hojii dhuunfaa kiyyaa irratti xiyyeeffachuuf aangoo gadhiisaa akka jiran dubbatanis garuu yeroon aangoo isaanii gadhiisifamaa maallaqa guddaa fi malaammaltummaan kan manca'e ta'uu dubbatanii jiru. Moosengoo Ombaan ibsa kennaniin waggoota 30 darbaniif bulchiinsa kubbaa miilaa keessa kan turan yoo ta'u amma garuu pirojektoota dhuunfaa isaaniif yeroo kennuuf murteessanii jiru. Barreessaan muummichaa ajajaa kaffaltii shakkisiisaa boonasii garmalee fi bulchiinsa faayinaansii badaa ta'uu isaatiin aanga'oota Siwiizerlaandiin qoratamaa jira. Garuu himannaan bu'uura waan hin qabneef nagaadhaan nan deema jedhanii jiru. Kan hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu asirratti raawwannee jirra. Qophiilee keenya biroo waliin turtii gaarii isiniin jenna.
Chachabanite Chabzo Kanuma fundamu abite Kabzo Dilali porna gamoti Mbare Oromo mafigamba maratu Gadaraku ganaltiko garam pago Kadede Tidab agame matu tigala megala betonda Rakato jada duwe male ada duwe nyatu barame kajane militi dupa jagname kadamne jagnaone duba haliti awashi ilito bubuda kesati tumacha goda nisa kulkula Tiba-tiba argina gabasan argamado Birmaduma Birmaduma Kenya nida Kenya zaptiya odayu Darota ila Kale tare Harta genye Udabi warra Sodam dekne Roro fintenye Itidi sanu Unjifa Kilayo Idang dabu Nanjikayo Betonde nabo gabruma fincentu lubulama itu alila jinika darsanuradika mudika jajabo nudalje jajabo aboda alila jinika darsanur